Maqaan keenya ture? Guutamaa bu'aa qomaan jedhama. Guutamaa Waaqumaan jedhama. Tole guutamaa waaquma. Tolee guutamaa maal dhibamtee dhufte? Maali dokteerri dhukkuba sasiina koronaa jedhan kana ta'uun oolu weedar kan hirribaa na kaaseedha. Na bulluse, na urguuf na dabqisiisedha. Ilaa dokteerri lubbuu mana kee baasee dhanni koo tokko isaan jiru dokteerri lubbuu mana kee baasee waliin maalasti. Amma warra dhaqqisiisaara. Tolee ati dhukkubni kee kuni dhukkuba vaayirasii koronaa kan dhukkuba ammaa kana ta'uusaa akkamittiin shakkite namoota akkasii wajjin wal tuttuqqii qabdamu? Maal seete dokteerri? Jaalalleen koo kanan baay'ee jaalladhu kan waggoota dheeraadhaan narraa adda baatee gaafa booda dhiyoo kana gara biyyaatti deebitee turte. Xiqqooma immoo tunturin utaalloo fakkeessee baay'ee dhukkubee yeroo gara mana yaalaatti geeffamtu dhukkuba vaayirasii koronaa jedhamu kanatu qabatee. Akkas taanaan ati ishee wajjin walitti dhufeenya wal tuttuqqii qabdaa jechuudha. Ilaa dokteerri maatiin firoonni isheetti dhiyoo jiran tokkotu nafe hundumtu gara tursiisaa addaa sanatti geeffamanii achi jiru dokteerri. Akkas taanaan ati akkamittiin hafuu dandeesse? Ani akkan ishee achi walitti dhufeenya qabu ana malee namni bira namni beeku hin jiru dokteerri. Akkamitti? Maal seete dokteerri waan raajiisti mana dhageetina. Intalumti yeroo biyya kanaa deemte fuula ishee sirriitti dhiqachuun beekne. Waggaa furguuddii gaafa biyya sana turte achi gara biyya kanaatti deebitu. Ila Moonaaliiza waan biraa maal jedhama? Bilillee mataa ta'e dhufte ila. Anis fajajeeman ilaalela. Fuula ishee kana burtukaanii diimataa fakkaata. Maangoo diimataa sana na nyaadhu jedhu fakkaata. Mee boleessa ko waa'ee maangoo burtukaanii natti kaastee baay'een jaalladha. Gorora faana gochisiisiniiti. Waa'ee dhukkuba keetii natti maddu. Tole dokteera sittani dhaggeeffadhu. Ila dokteera waan raajititti muufan jira. Bilbilee waame gara kutaa kootiitti. Isheen sa'aatii yeroo jedhamte keessatti akka jedhamtetti dhufte. Achumatti narraa fageenya kee gadhuu jettee meetira lama narraa fagaattee teesse. Hin danda'amu dokteera meetira tokko itti siqee meetira tokko qofa misee hin taane. Baay'ee kan ishee yaadaa jiru nutti. Isheenis baay'ee akkana yaadaa jirtu natti himte. Dhugaa dokteera baay'ee na jaallatti baay'een ishee jaalladha. Achumarra suuta jedhee yeroon ol jedhee hubadhee fuula ishee ilaalu hidhii ishee tokko mee dokteera. Maali zamaa jireensitti mamee na dhungattee hafte malee yoo manaan jiru natti fakkaata. Achumarra immoo suuta jedhee yeroo gara qoma isheetiitti gadi bu'u guntunni harma isheetii ibsa dhiigde dokteera ilaa inni miira koo kaasee taa'uun soona dhorkee ilaa ulumaan buufee dokteera. Isa booddee maali kanarra walammannee maxxarraa keenya baanee du'uu qabna jedhe. Maali guyyaa amma kana gaafa roobsitee guyyaa kudha roobsuu dadhabdaa jette. Aan guyyaa kudha furmiti daqiiqaa afur roobsuu hin danda'u jedhee. Itti siqeemee dokteera. Ila kaasuma guuteen fotte nan ammadhisee ta'a. Yeroo kana keessoo? Dokteera. Hin obsitu obboleessu. Maal taateen dhalattii waan obsan bira atuutu agarte dokteera dhiisatti. Har'a jiraatteetu arguu dandeessaa ishees. Miira kee mo'achuu qabdaa yeroo kana keessa. Obsuu sirra ture. Ilaa dokteera. Hidhii ishii kan akka inni itti bareedu sitti meera. Inuma irratti lafa dheessin jedha. Ilaa samiinti kudus irratti lafa haadha. Ameen. Ilaa dokteera achumarra wayyaa ishii gadamee irrumaan quncise. Maannan quncise maaliin ta'e muuzii wayisee ta'e irraan baasee isa Tole dokteera wayyaa ishee irraan baase isheenis wayyaa koo tokkotu nafin narraa baaste. Warra akka waliin wal argatee naan jedhi gaa. Yadii waliin caaltan isin. Ishee wajjin walitti dhiyaattee dogoggora kana keessa buuteetta. Amma gara giddu galeessa tursiisaa sanatti nan bilbila.
83 san irratti nan bilbilaa. Isaan dhufanii si fuudhu. Dookter achitti. Yes! Kanan barbaadamni dookter. Maa innati waan dabraashee waa yaadde qabdaa shaamara kan biraa. Maal dookteree amma jireenya bakka kanatti kattaa nutti ta'eera ollee buluu dadhabne guyyaa 10 amma jireenya biyya kanaa jala lafatti boqotan argamuu waan guddaadha. Kana qofaas immoo osoo hin taane jaalallee gosa dhaqeen achitti argadha maal taatee dookter. Garaa kee kutadhoo waan akkasii yaade. Giddu galeessa tursiisaas yoo ta'e bakki dubartoonni turan qofa bakki dhiirri turu qofa. Haa ta'u malee yeroo kana keessa immoo waan akkasii yaaduun iyyuu ofuma isaatti iyyuu sirrii miti. Ati yaada kee sirreeffachuu qabda. Kana malee immoo yeroo kana keessa jireenya dabalee jireenya qaalee sana kana ta'etti achi turuu naa wayya jettee dhukkuba hamaa kana ofitti farrisuu hin qabdati. Sii galamanii? Dookter akkas taanaan akkamittaan ishee argee abjuu godhu gonfachuu danda'a? Abjuu maalii natti himtaa? Ishee wajjin ciiseera kanas jechaa jiru abjuudha barate dhugaa seete immoo. Ati yeroo kana yeroo minyaa kana keessa abjuunatti mudhaan yeroo ku guddu xiqqooma ishee keessatti ulfaatu. Dookter ishee wajjin waliin agarre ani barataa yuunivarsiitiin ture. Yeroo inni barataa yuunivarsiitii ture achi gara maatii kootitti deebi'u maatii namoonni firri isheetti dhiyoo jiran hundumtuu funaanamanii Kwarantaayinii. Kwarantaayinitti barataa yuunivarsiitii kanaan jettee ni ati? Barataa yuunivarsiitii. Meseejiidhaan natti erga. Lakki dookter isaanis konkolaataa mana naqe lafa mana keessa. Ati kwarantaayinii tun ta'ini? Amaanueelii si barbaachisi. Amaanueelii si barbaachisi. Fayyaadha dookter. Haa ta'u waan tokko jiraate iddoo dhukkuba keetii anan si yaadu jiraate haasaa roomaansii kee kan immoo yeroo biraatiif kaadhu yoo immoo dandeessa ta'e immoo barreessi warra dambalii jaalalaatiif ergadhu warra danda'an qilleensarra siif oolchan hankanarraa nafee an dooktariidha. Amma maal gochuun naa wayyade? Yeroo na ilaaltu meenas ta'e nama wal fursiisuu sitti fakkaadhaa. Haa ta'u malee akka waan tokkotti si gorsuu nan danda'a. Silaas gorsi biyya kana keessatti rakkasa. Maal dookter gorsaafis kaffallee dandeenyaa ree hunduma kaffaltii. Haa ta'u ga'a akka waan tokkotti waan yeroo kana si gorsuu danda'u waa'ee fayyaadha. Yeroo kana keessa gorsa dhaabbanni fayyaan dabarsu sirriitti hordofii hojii rooshi. Waa'een bashannanaa waa'een maalii kunii yoo har'a dabarte borsii qaba. Asheenis akka achitti fayyituuf immoo waaqa kadhadhuuf. Yoo fi kadhachuu dadhabdellee immoo nama kadhachiisiif. Kan biraa immoo yeroo kee kana akka kana olii gadi intini jechuudhaan dabarsuu dhiistee qo'achuudhaan ispoortii garaa garaa hojjechuudhaan haala gaariidhaan dabarsuu yoo hojii waan hojjettu qabaatte illee maatii kee jiruu gargaaruudhaan nuun agartee biyya hiyyeessa dhabdi. Akka biyyoota kaanii callisnee mana keenya keessa ol gallee taa'uu hin dandeenyu. Maaliif biyya hiyyeettii waan taaneef waan tokko hojjennee of jiraachisuus qabna eeggannoodhaan. Kanaaf atis eeggannoodhaan waan tokko hojjechuutu sirraa eegama jedhee yaada. Haa ta'u maleeti waan tokko si gaafadha. Firoota mana kireessa yookiin maatiin kee mana kireessa hin qabu? Dookter maaliif jette mana kiraa barbaadde? Haa ta'u yeroo kana keessa tu kireeffataa dhaabbatii hir'isanii isaan isa na yaadachiisi.